billi keenya gosa barbaade yookiin biraandii barbaade yoo ta'e iyyuu akkaataan itti fayyadama keenyaa iddoo murteessaadha. Kanaaf siitingiiwwan tokko siitingii bilbila keenya keessa seennee iddoo abdeetii ta'u abdeetii gochuu akkasumas vaayirasii keessaa haqamuu qabu keessaa hin haqne yeroodhaan taanaan yeroon booda bilbilli keenya sararaan ala yookiin faayidaan ala ta'ee nuuf hojjechuu dida yookiin niyoo yookiin neetworkii qabaachuu dida wanta garaagaraatiif saaxilama. Nageenyi koo kabajaa lafa hirteessaniif haa ta'u kam jirtu jecha har'as viidiyoo hedduu murteessaa kana isinii qabadhee dhufe. Hanga dhumaatti hordofaa akkasumas laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa namoonni aaran walii keessaniifis sheer godhaa waliin gaa namoonni obboloonni keessan asirreeffatanii isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti waliin dabarraa hanga dhumaatti. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaase siitingiin har'a isinitti himu kun siitingii hedduu murteessaadha. Siitingii hedduu murteessaa bilbila keenyaaf hedduu murteessaadha. Jalqaba gara siitingii bilbila keenyaa irra kilikii gochuudhaan gara keessaa seenna. Gaafa gara keessaa seennaan fuula kanaatu jira. Isin fuula kanaa gaafa bilbila keessan siitingii keessa seentanii fuula kanaa isinii baase iddoo device care yookiin immoo baatir enda device kan jedhutu jira. Bakka device careetti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan fuula kanaa isinii fida. Iddoon kuni bilbilli keenya daddafee baatirii garaagaraa fixa taanaan akkasumas ni ho'a taanaan rakkina garaagaraa qaba taanaan bakka device care jedhu kanatti dhufnee fix now iddoo dhukatti kilikii gooneet sirreessuu qabna. Akkuma argitan kunoo halluu diimaadhaan barreessee jira. Telegiraamiin baakgiraawundiidhaan akka malee baatirii isaa baay'ee fudhachuudhaan bilbilicha akka rakkisaa jiru mallattoo diimaadhaan barreessee jira jechuudha. Kun waarniingidha. Kana hin sirreessine taanaan bilbilli keenya adoodaa dadhabaa humna dhabaa deema. Kanaaf bakka fix now jedhu kanatti kilikii gootanii irra kilikii gaafas gootan optimize jedhee akkanatti rakkinni lafa kam akka jiruu fi aappiin meeqa rakkina akka qabu listii isinii godha jechuudha. Kun jalqaba irratti waan aappi jedhee baatirii usage jedhee qayiidhaan barreessee raayitii fuulduratti godhee jira. Warri mallattoo giriinii qaba kun rakkoo takka illee hin qaban. Kanaaf waan issue need your attention jedha. Kan irratti xiyyeeffattee sirreessuu qabdu kan qayii qabu kana jedhee jira. Jala isaa bakka continue jedhutti kilikii goonee gara keessaa gaafa seennu aappicha nuuf fida. Aappichi fakkeenya kan kiyyarraa telegiraamidha. Telegiraamiin kun telegiraam normaal osoo hin taane telegiraamii pileestoorii osoo hin taane bakka biraatti dhufe waan ta'eef kana instaal gochuun keessaa balleessina yookiin immoo irra kilikii goonee deep sleep goonaa jechuudha. Bakka fix now kilikii gootanii keessa seentu jalqaba irratti. Kanaan booda nu select isinii godha aappichi aappii meeqa akka ta'e yookiin aappii rakkina qabu aappiin bilbila keessan duubaa isa rakkisaa jiru. Bakka continue yeroo kanatti kilikii gootanii gara fuulduraatti gaafa isin darbitan fuula kana isinii fidee jala isaa bakka deep sleep yeroo kanatti kilikii gootanii deep sleep gootu. Deep sleep jechuun akka inni hojii isaa dhaabu akka inni hojiin isaa addaan citu akka permishiniin isaarraa kaafamudha jechuudha. Bakka deep sleep kilikii gaafa isin gootan akka kanatti iskaanii isinii godhee balleessaa jechuudha. Kana kanatti great jedha. Yeroo hunda bilbilli keessan great jedhee taa'utu irra jiraata. Great jedhee taa'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka device care jedhu keessa seentanii iddoo kana great barreeffamee jedhu jiraachuu qaba jechuudha. Sirriitti bareede. Kun hin jiru taanaan bilbilli keessan rakkoo wayii keessa jira. Inni lammaffaan asii ol harkifattanii app protection iddoo jedhu kanatu jira. Iddoo app protection jedhu kana akkanatti ofii ta'ee jira taanaan irra kilikii gootanii banaa gochuu qabdu. Kun yeroo hundumaa banaa ta'ee taa'uu qaba. Banaa ta'een teenye taanaan bilbiloonni appilikeeshiniin garaagaraa gara bilbila keenya keessa seenanii bilbila keenya nu jala aakii gochuu danda'u. Kanaaf edda irra kilikii gootanii keessa seentanii booda turn on iddoo dukaanti kilikii gootanii turn on gootu. Gaafa isin turn on irratti kilikii gootan akkanatti iskaan needed isiniin jedhee fuuldura isaatti mallattoo raajeffannoodhaan kaa'anillee warningidha. Bakka iskaan foon jedhu kanatti kilikii gootanii appilikeeshinii bilbila keessaa qabdan hunduma isaa iskaan isinii godhee kamtu akka rakkina qabu isiniif himaa jechuudha. Kanaaf akkanatti iskaanii gochuu qabna jechuudha. Kun isteeppii isaa lammaffaa nuti gochuu qabna. Kun bilbilli keenya akka nagaatti eegamu akka sirriitti nuuf hojjetu. Daataa garaagaraa wantoota garaagaraa gaafa hojjetu sirriitti akka nuuf hojjetu akka daddafee baatirii garaagaraa nu jalaa hin finne. Akka bilbilli keenya hin jeeqamneef hedduu nu gargaara. Appilikeeshinii qabnu tokkoon isaa akkanatti iskaanii goona. Kun bilbilli ofuma isaatii qaba. Keessumaa yeroo kana bilbiloota ammayyaanii dhufan kana qabatanii jirtu taanaan wanta akka antivaayirasii garaagaraa bilbila keessatti caanuun hin barbaachisu. Ofuma isaatii bilbilli aappii proteekshinii qaba. Aappii proteekshinii kanatti 100% xumuree no threats found jedha. Kan rakkina qabu takka illee hin jiru jedhee akkanatti ofii isaatii iskaanii godhee isa rakkina qabu keessaa balleessaa jechuudha. Akkanatti iskaanii gootanii itti fayyadamtu. Hanga inni fuuldurri isaa kun hanga giriinii ta'u takka giriinii raayitii isinii godhutti akkanatti sirreessuu qabduun isin jedha. Akkanatti bakka kana lamaan sirreeffadha. Inni biraanii yookiin inni sadaffaan sadaffaarratti fakkeenyaaf asitti no trust found jedha. Akkanatti great jedhee mallattoo raajeffannoo giriin an kaa'ee iddoo sirrii ta'ee jira jechuudha. Iddoon kun iddoo device care yookiin baatirii keessan akka inni isin jalaa miidhamneef isin gargaara. Bakka kana yerootti sirreeffachuun iddoo isin fayyada jechuudha. Optimize yeroo tokko optimize ishuu jedheera. Isa kilikii gootanii
cheekii gochuu dandeessu. Jalqaba irratti mallattoo qayiidhaan waan app jedhee raayitii kaayee kan jiru hamma haqee jira sirrateera jechuudha. Bakka dan jettu kanatti kilikii goone danii goona jechuudha. Sababiin isaa hundi isaa green raayitiidhaan jira jechuun baay'ee sirriidha. Rakkoo takka illee hin qabu jechuu isaati jechuudha. Edda kana sirreeffataniin booda ammallee gara duubatti bakka gireed jedhamu gireed ta'uu qaba. Edda kana sirreeffanneen booda gubbaa isaa bakka sarara tuqaan sadii jiru irra kilikii goona. Iddoo sararri tuqaan sadii jirtu kana kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa seentanii sarara sadii kanatti kilikii gootanii jalqaba sarara sadan gubbaarra jirtu kanatti kilikii gootanii setting kan jedhu kana irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu jechuudha. Kun settingii device care ti. Edda kanatti isinii fideen booda jala isaa kana about device care kan jedhu kanatti kilikii gootu. Iddoo about device care jedhutti kilikii gootanii gara jalaa kana dhuftanii update security engine kan jedhu kana yookiin immoo gubbaa isaati iddoo biluu keessatti update jedhee jiru kanatti kilikii gootanii update godhachuu qabdu. Yeroo yerootti update godhachuu qabdu. Inni kun illee hedduu murteessaadha. Baay'ee isin fayyada jechuudha. Maaliif yeroo yerootti asii update gochaa hin deemne taanaan bilbilli keenya salphaatti akii ta'a salphaatti nama biraatiin hatamuu danda'a waan ta'eef iddoo kana dhuftanii device care kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Inni biraan ammallee gara duubaa deebitanii yookiin gara jalqabaa irratti deebitanii security and privacy kan jedhu kanatti kilikii gootu. Bakka security and privacy jedhu kanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa yeroo seentanii kunillee rakkina qabaachuuf dhabuusaa akka kanatti list isinii godha. Ammallee akkuma duraa sana security account security'n warning qaba. Suggest waan jedha. Tokko suggest nu gochaa jira waan sirreeffachuu qabnu waan tokkotu jira. Bilbilli keessa rakkina akka kana keessa isaati gaafa seentan iddoo amma security and permission keessa gaafa seentan mallattoo akka kanaa isinii fida taanaan iddoo qayin jiru kana irra kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtanii inni waan isin ajajuuf sirreeffachuu qabdu. Kunillee hedduu murteessaadha. Amma security'n kee dadhabaa waan ta'eef yookiin atamuuf waan jiruuf sirreeffadhu password kee jijjiiradhu naan jechaa jira jechuudha. Kanaaf Samsung account security jedha. Security kee asii sirreeffadhu jedha. Isa kilikii goonee gara fuulduraatti deemnee sirreeffachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo passwordtu sirrii miti. Kana jechuun passwordin kee nama biraatiin yaalamuu isaa agarsiisa. Akka kanatti gurraachisa gaafa security kee seendu sitti mul'atu waan ta'eef amma gara duubatti deemeen security kee sirreeffadheen dhufa jechuudha. Security eddan sirreeffadhee password eddan jijjiiree dhufeen booda akka kanatti greenidhaan right itti naa godhe jechuudha. Kanaaf rakkoo takka illee hin qabu. Asiin password keessan yeroo yerootti haareffachuu qabdu. Kunillee fayyummaa bilbila keessaniif hedduu murteessaadha. Look good jedhee jira jechuudha gubbaa isaatti. Fuuldura isaatti immoo right greenidhaan right nuuf godhee akka sirrii ta'e himaa jira jechuudha. Asumaan jala isaa bakka more security setting jedhutti kilikii gootu. Bakka more security setting jedhu keessa seentanii more security setting iddoo keessa seentanii install unknown apps iddoo jedhu kana irra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Iddoo install unknown apps jedhutti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan akka kanatti warra iconiin isaanii banamee jiru kana close gochuu qabdu jechuudha. Isaan kun osoo isin hin beekin applicationii isinitti ergamee akka namni biraa isin to'atuuf isin karaa banu jechuudha. Attootaaf karaa banu. Kanaaf unknown app hin beekamne app maqaan isaa hin beekamne akka inni bilbila kootti downloadii ta'u akka inni install ta'u eeyyamuu kiyyaa jechuudha. Kana banaa gochuun. Kanaaf close gootu. Play Store fi yookiin Galaxy Store, Play Store irraan kan hafe warreen kaan close gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf Chrome irraa close gochuu qabdu. Yeroo isin barbaachise hin banattu garuu ammaaf close ta'ee deema jechuudha. Fakkeenyaaf Telegramii kanarraas close gochuu qabdu. Tokkoon isaarra deemtanii Galaxy Store yookiin Play Store irraan kan hafe warreen kaan irraa guutummaan guututti close gochuu qabdu. Kana close hin goone taanaan amma security'n keessan nama biraatiin yookiin qaama biraatiin application otoo isin hin beekin bilbila keessatti bu'ee akka hordofamtan isin taasisaa jechuudha. Kanaaf kunillee hedduu murteessaadha security keessaniif. Namni fakkeenyaaf karaa isin hin beekamne application isinitti ergee application gaafa isin install gootan duuba isin hordofuu danda'a. Gaafa isin hordofe immoo password keessan tokkoon password keessanii ofiisaati akka waan harka isaa keessaa qabutti beeka jechuudha. Kanaaf Galaxy Store yookiin immoo Play Store kanarraan kan hafe warreen kaan guutummaatti close yookiin cufaa gochuu qabdu jechuudha. Cufaa gootanii keessaa ba'utu isinirra jiraata jechuudha. Kun hedduu murteessaadha. Security'n keessan jabaata akka ta'uu fi akkasumas passwordin keessan salphaatti passwordin social media keessanii salphaatti akka hin hatamneef jechuudha. Wantoota kanneen arfan azala dasirreessiniin booda gara duubatti baanee ammallee settingii tokkoon isin agarsiisa. Settingiin kun immoo about phone kan jedhu jala jira. About phone bakka jala seentanii yookiin about phone iddoo jala seentaniiti gara keessaa seentu. Gara keessaa seentanii software update waan jedhutu jira. Asii ol harkifattanii xumura bilbila keessaniitti software update yookiin system update bakka jedhutu jira. Kun data isin bilbila irraa qabdan erase yookiin immoo guutummaatti reset gochuu osoo hin ta'in update akka inni ta'u akka inni haareffamuuf bakka
software update jedhutti hidee gootanii gara keessa seentanii yerootti software bilbila keessanii update godhachuu qabdu. Keessumaa bilbila Samsung warra qabattan yerootti kana update godhachuun hedduu isin fayyada. Akka inni updateota haaraa wantoota haaraa dabalaman akka inni hammatee isiniif dhufu taasisa jechuudha. Bakka download and install jedhu kanatti kilikii gootanii innu install godhee yookiin immoo download godhee install godhee update isinii godha. Kun suura keessan waan balleessu miti yookiin waan biraa miti jechuudha. Hedduu isin gargaara. Sisteemoota kanatti fayyadamaatiin bilbila keessan eeggadhaa. Asumaan laayikii, subscribe gochuun dagatinaa nagaan naa tura.